Maatewos 5:13. Yesuusitti fufee isin soogidda biyya lafaati. Soogiddi garuu mi'aayuu of keessaa qabe. Maaliif deebi'ee mi'eeffa malee? Gadi baafamee gatamee namni irra ejjatee balleessa malee. Homaa tokko bu'aa hin baasu. Isin ifa biyya lafaati. Mandarri tulluu gubbaatti ijaaramee dhokachuu hin danda'u. Goottinuu ibsaa qabsiisee guuboo jala hin qabu. Baattuu ibsaa irra kaa'a malee. Ibsichi mana keessa kan jiran hundaaf in ibsa. Namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaan keessan isa waaqa irraa ulfina akka kennaniif inni keessan akkuma kanatti namoota duratti haa ifu jedha. Mata dureen warraa soogiddaa fi ibsa yookiin jireenya kiristaanummaa jedha. Amana soogiddaa fi ibsa yookiin jireenya kiristaanummaa kana keessa ta'uu qaban. Kutaa kana keessatti isin soogidda biyya lafaati jedha. Waan lama dubbata. Isin ifa addunyaati jedha. Yookaan ibsaa tulluu gubbaati jedha. Kana lamaa walii wajjin ilaala. Seeta dubbii kanaa gabaabsee osoo hin dhibne Yesuus Kiristoos bartoota isaan waamicha guddaatiin waamee keessaa inni tokko isin soogidda biyya lafaati ifa addunyaati. Simaadhiin isin soogidda isin ifaame kana lamaan itti dubbate bartoota. Kudha lammassaanii waamee gaafa dubbatu isin soogidda isin ifa jedha. Waan guddaa tokko isinitti nu barbaada. Waan guddaa tokko isinitti nu. Hojii isaanii baay'ee barbaachisaa. Gatiin isaanii garuu baay'ee gadi bu'aa waan ta'e waan sadii isinitti nu. Hojii isaanii baay'ee qaali. Iddoon isaanii hin jirre namni hin jiru. Garuu waaqarrattis lafarratti jireenya amanaa qabu wanta baay'ee barbaachisaa ta'e waan sana gatiin isaanii baay'ee gadi bu'aa. Hojii isaanii garuu guddaa. Soogidda. Gatii soogidda nanu kakaa. Gatii soogiddaati moo gatii dhadhaati guddaa. Kamtu guddaa. Garuu ada yoo dhabame moo ada kiiloo tokko walitti naqanii soogiddi mankan tokko yoo dhabame hin mi'aa. Wanti soogiddi keessan dhabame hin mi'aa. Hin nyaattu. Ibsi hojjettanii hoolaa qaltanii waan baay'ee kitifoo baay'ee miidhagaa tokko hojjettanii dhadaa itti naqanii soogiddi yoo keessaa dhibe hin mi'aa. Wanti soogiddi keessa dhibe hin mi'aa. Barbaachisummaan soogiddaa dhadhaadhaan waan. Yoo dhaban dhadaa yoo dhabe namni soogidda isaatti naqatee wanni isaa watatee bareeffatee nyaachuu numa danda'a. Soogiddi yoo dhabame garuu hin nyaatama. Hin nyaatama. Barreessinu. Lama ifa yookaan abidda. Aduu kanatti namni gatii baasee kaffalee namni qilleensa fudhatu namni adii fudhatu jiraatu keessa. Tola fudhatu moo kaffaltaniitti. Yoo ni tola katan. Gatii hin qabu. Tola qofa jedhama. Inni sadaffaan. The word of God. Sagalee waaqayyooti wangeela. Gatiin kun sadan jireenya bara baraatti galuudha. Baay'ee si barbaachisa. Lafarra jireenya kee qajeelfachuuf ittiin gaggeeffachuuf jireenya kee wangeelli si barbaachisa. Gatiin isaa garuu gadi bu'aa. Kanaafuu maal jedha gooftaan dhiisee soogidda. Soogiddi maayilli faayidaan isaa tokko soogidda. Faayidaan soogiddaa hin mi'eessa. Kanaafuu waaqayyo addunyaa kanarra kan nu kaa'e akka nuti waa mi'eessinu. Keenya qofaa yoo naannaa baadiyyaa kubsu. Soogiddi hin mi'eessa. Nama kan hin qabnetti nama godha. Mi'a kan hin qabnetti mi'a godha. Akka yookaan kan guddaa kana bira darasee. Ilama waaqayyo akka jedha ati soogidda jedhaara. Namni muka keessa jiru gabaa godhaati akka mataa kee jiraatudhaan. Akka maali? Akka mataa kee. Ni gara biraa dhaggeeffadhaa. Dhugaan kun lafa soogiddi jiru baadiyyaatti maal godhu horii qalaniitu soogiddaan sukkumaniitu fannisu. Yoo soogiddaan osoo sukkumamanii foon fannifame maal ta'a?
Maita ikra irama sogidatti tukkumani gaafatan jangaru yasha jaga jaga barbaad waggaadoo qofani babeeta bogee utoon turai takko turan lama raamu hanga gawraatiga raammoo biyya lafaa kanatti tayyinya sogidda kaatee wani gaatti nana baata bus sinajee jedhee gamana gamasi wali jaartee biyya lafaa kun seexana faana ijoollee seexanaa banii galtee yoo dibbirootee sogidda waan taateef sogiddi jira raammoo firaaree ta'ee jira taa'abbee sogiddu waaqeatti yoo jiraatte isaatti sogidda figgara yesuusin yoo jiraatte raammoota biyya lafaa kana irra deemtaabbee sogiddi itti famne taanee raammotu nyaatee fita inni namoota baay'ee nyaatee fite ani sogidda waan ta'eef si danda'u ofirraa mootii dubban sagalee waaqayyo si nyaata inni namoota baay'ee nagaa isaanii carraa isaanii eebba isaanii fayyaa isaanii nyaatee fite ati sogidda waan taateef si danda'u sagalee guddaadhaan ani sogidda ni gaayyitu yoo biyya lafaa keessa naanna'utti of xureessite malee sogiddummaa kee eeggattee jiraannaan raammoon sitti muutu xuraan siin qaqqabdu si najeessa maqaa kee najeessa carraa kee najeessa dinagdee kee najeessa inni siin jedhu sogidda waan taateef sogidda man amala tiraa ofirraa dhowwuu qaba amala raammoo ofirraa dhowwuu qaba sogiddi sodaachisa sogiddi dhimmi'eessa akka hin banneef isin eega kanaaf kiristaana addunyaa kana keessatti jireenya isaa amala isaa hojii isaatiin gaarummaa agarsiisuu qaba maal agarsiisuu qaba gaarummaa agarsiisuu qaba sogidda ta'uu qaba yoo gaarummaa amala isaatiin hojii isaatiin jireenya isaatiin gaarummaa agarsiisaa ture ta'e inni sogidda jechuudha waaqayyo akka inni nu waame akka nuyi akka namoota qofaa tokko taanee jiraannu osoo hin taane akka sogiddaaf ibsaa taane namoota warra biraa akka nuti eenyu nu waame haqa bakka kiristaanii sogidda biyya lafaatiin eenyu isin ofirra yoo dabartanii biyya lafaatiin maal isin garuu sogiddummaa isaa gatee masaafi maal jedhu gattu kutaa kana barbise sogiddi sogidda ta'ee otoo jiru sogidda ta'ee yoo mul'achuudhaa baate hin gata baata maaf waa hin baasan sogiddummaa keessan yoo akka ta'utti itti jiraate homaa jechuudha hin gatamtu jechuudha nama qajeelcha jiru qaba sogiddummaa keetti hin fayyadamtee naan jedha sodaachiftee jiraatta maaliif yoo fayyadame mee warra sogidda takka kuka irratti wal amantan akka nama maraanetti sina dheessa si jedhu sirraa amma isa ka jedhu karaa akkasii amma isa ka jedhu sina deessa si jedhu tolkaa sagalee guddaadhaan yeroo san ani sogidda ni qabiitu tokko lama sadii sogiddi faayidaa fi jijjiirama guddaa fida maal jedhe wattan sogiddi hojii hedduu qaba tokko nyaata mi'eessa lama nyaanni akka hin banneeqa sadii jireenya waanuma dhattanii yoo qabdan na dhugaatu horiilee maal godhu reebdaatu baadiyyaa marguma caafoo tokko marguma saardoo faa marguma dhoqqee qabu faa sogidda bishaaniin bulbulanii dhaqanii sogiddatti nabu fardi kaleessa dhiisee bira darbe horiin kaleessa dhiisee bira darbe sababii maali dhageenyaa sababii waaqayyo sogidda si godheef warri kaleessa si dhiisanii darban iyyuu si barbaadu bakka akkasumas kiristaanni jaalala waaqayyoo agarsiisuu qaba waan kiristaan agarsiisuu qaba akkuma sogiddi akka hojiilee armaanolii kana hojjetu kiristaanni jalqabaa biyya lafaa kana nama jiraatutti jaalala waaqayyoo agarsiisuu qaba waaqayyoon hojjechuu qaba garaa dhiifamaa qabaachuu qaba waaqayyoon sodaachuu qaba yoo kana qabaate kiristoos mul'isaa jiraata bakka jireenya isaa kiristoos baay'ee hawaasa isaa keessatti illee gahee gaarii qabaachuu qaba inni sadaffaa jireenya qulqulluu jiraachuun namoota biraa irratti dhiibbaa gaarii gaggeessuu qaba maal jiraachuu kanatti doonatan shan sadii gara dhumaa doonatan namoonni hojii keessan isa gaarii ilaalanii abbaa keessan isa waaqarraa bolfina akka kennanitti maal godha isin sogiddummaa keessanii gadi dhiisina maal laalanii hojii keenya isa kam laalanii eenyu bolfina kenna
Yoo nu soogidee nagaarii ta'uu baate hoo? Waaqayyoon agarsiisa jechuudha. Abbaa keessan isa waaqa irraa hojii keessan isa gaarii ilaalanii ulfina akka kennaniif soogidummaa keessan gadi dhiisinaa. Nama kee keessa jiru qabaatu maaloo haadha obbo soogidummaa kee gadi dhiisin jiraan. Kiristaanni bakka inni jiru keessatti bakki kiristaanni jiru geeffata. Namni inni soogidde jedhu wanti kun jiraachuu qaba. Tokko jaalala jiraachuu. Jaalala hin jiru taanaan namni soogidda jira fakkaata. Summiidha. Summiidha. Jaalala keessa jiru taanaan nama hammeessaa oola taanaan nama jibbaa oola taanaan nama rakkoo jaalala oola taanaan kufaatiin mana namaa isaa oola taanaan namni tokko jaalala keessa jiru namni sun summiidha dhaabbata. Namni soogidda jedhu lammaffaa maaltu naannoo isaa jiraachuu qaba. Maaltu naannoo isaa jiraachuu qaba. Nagaa. Namni soogidda jedhu nagaa qaba. Nama hundumaa wajjin nagaatti jiraata akka macaafi qulqulluun jedhu nama hundumaa wajjin maal godha? Nagaatti jiraata. Inni sadaffaan gaalummaa agarsiisa nama hundumatti. Warra isa jaallataniifis warra isa jibbaniifis maal godha? Gaalummaa agarsiisa. Gaalummaa agarsiisa. Inni lammaffaan soogiddi adda ta'uusaa agarsiisa. Soogiddi adda. Adda addaa zayitii irraa adda waan hundumarraa yoo adda. Soogiddi waan hunda keessaa adda baafamee beekama. Sababni maal ta'e? Sababni maal ta'e? Soogiddi kan biraa baadiyyaatti farda amaxanyaa, horii amaxanyaa, ilmu yoo barbaadan soogidda jala kaa'anii farda amaxanyaa qabuu yoo barbaadan garbuutti naqanii soogidda keessa kaa'anii godhanitti geessu. Aamilee dura ka'a. Isuma hammaa kana soogidda qaba aduu jilbeeffata moo jilbeeffata? Alqabi. Ati soogidda waan taateefi soogidummaa kee irraa kaastee yoo yaadattee hojii ittiin jalqabde. Isa waaqayyo siin jedhu kana iddoo waaqayyo naaf argame jedhu kanatti yoo waaqayyo argamte harka kee ol kaasa. Inni sirraa bal'ate iyyuu sitti baqata. Akkasumas kiristaanni amala addaa qabaachuu qaba. Jaalala kiristaanni bakka dhibbu jiru keessatti jaalala mul'isuu qaba. Gaafa sana inni maal jechuudha? Soogidda. Lafa dhibbu jirutti lafa warri isa dhibba jirutti inni kan maal godha? Jaalala mul'isa. Soogidda jedhama. Inni sadaffaan bakka sobni jirutti dhugaa dubbachuudhaan soogidummaa isa mirkaneessa. Bakka sobni jiru yoo dhugaa dubbatu yoo dhugaadhaan soogidummaa isaa keessa jira. Bakka cubbuun baay'atutti qulqullummaadhaan jiraachuudha. Bakka. Egaa Phexros lama sagalirratti isin garuu dhaloota filatamaa luboota mootummaa saba qulqulluudhaan. Maaliidhaaf? Isa qaba. Isin garuu dhaloota filatamaan mee dubbadhaa isin kan ani garuu dhaloota filatamaadha. Jedha sagalee dhaloota filatamaadha. Luba mootummaa saba qulqulluudha. Bakka nuti saba filatamaa. Sababii kanaafuu bakka cubbuun jirutti qulqullummaadhaan Kiristoos mul'isuu qabna. Waaqayyo nu filatee akka kan Waaqayyo nu filatee akka nuti jireenya addaa jiraannuuf. Inni gara biraa soogiddi nama biraa tajaajila. Soogiddi nama biraa. Soogiddi ofii isaa qofaaf miti. Soogiddi of tajaajilu argitanii. Soogiddi ofii of nyaata. Ofii nyaatu garuu mana eenyu beessa. Soogiddi ofii isaa qofa otoo hin ta'in kan namaa miidhee geessa. Keenya geessa. Kan warra biraa geessa. Kan warra biraa geessa ofii gargaaru garuu eenyu geessa. Mana hundumaa jira. Watii nama hundumaa geessa. Iddoo nama hundumaa geessa. Haleluuyaa. Kanaafuu nuti soogidda waan taaneef faayidaa nama biraa ooluu qabna nutis. Maarree kana jechuun maal jechuudha? Akkasumas kiristaanonni warra dadhaban jajjabeessuu qaba. Kiristaanonni warra dadhaban warra rakkatan gargaaruu qabu jechuudha. Warra soogiddi. Jaalala Kiristoos namoota biraa biraan gahuu qabu. Maatewos 29 Maatewos 22:39 nama akka ofii keetti jaalladhu wedha. Maal godhi? Mee namni akka nama ofii keessatti jaallattan. Soogiddi baay'inaan yookaan sirnaan malee fayyadamuun miidhaa guddaa qaba. Dhaggeeffadha kan isinitti hima.
kitaabota nan dubbisan yeroo hedduu mataa qulqulluu naa illee baay'inaan yookaan sirnaan ala fayyadamuun miidhaa baay'ee qaba. Rakkoon inni qabu. Soogiddi yeroo sirriitti fayyadamuun faayidaa qaba. Qixa amma ta'e daangaa isaatti yoo fayyadamne faayidaa qaba. Garuu yoo baay'anne miidhaa fida. Miidhaan samaan qaama keenya keessatti dhiibbaa dhiiga keenya ol kaasuu danda'a. Onnee keenya irraa miidhaa qabuu danda'a. Kaleewwan keenya irratti dhiphina uuma. Kaleewwan keenya akka isaan dhiphatan godha. Kalee keenya keessatti dhiphina uuma. Qaama keenya keessatti bishaan kuusuun kishaan hin kuufamu. Humnaa yoo fayyadamne giddu galeessa ta'uu qaba. Amantoota giddu galeessa fayyadama. Akkasuma jireenya hafuuraa keessatti of tuulummaa baduu qaba. Jaalala dhabuun baduu qaba. Amanamummaa dhabuun baduu qaba. Qulqullummaa dhabuun baduu qaba. Waamicha kiristaanummaa akka hin guunne nama godha. Sababbii ta'eef kun dhabuu qaba. Mootummaa Waaqayyoo nama hambisa waan ta'eef kun dhabuu qaba. Inni lammaffaan kiristaanni ifa addunyaatidha. Ifi dukkana haala. Ati ifa. Ani ifadha. Ifi maal godhe? Ol kaasuudha. Dukkana na nyaata hin jedhin. Dukkana na fida jedhin. Ati dukkana hariita. Dukkana hariita. Dukkana hariita. Karaa namaa mul'isa. Karaa namaa mul'isa jechuudha. Maal godha? Maal godha? Karaa namaa mul'isa jechuudha. Toolaanaa naa baatee. Ani beeku ifa kana yaadattanii ani ifi namoonni amantanii jettan ani ifa namoonni jettan kun sagalee waaqayyoo isinitti maala afurii waaqayyoo immoo waan qalbii koo dhabu isinitti ni maala ani ifa jettanii jiraannan ila waaqayyoo akkas naan jedhu ifa kanatti kakuu kanatti namoonni amantan kakuu kakuma cabu dhuguuti ulkaasa kakuu kanatti namoota amantan waaqayyoo akkas jedhe akka jedhe daabbii sin jala dhokate balbala sin jala dhokate carraa sin jala dhokate milkaa'ina sin jala dhokate Isini famulli sajadara. Ulkas, maal barbaada kana ol? Kana ol maal barbaada? Kana ol maal barbaada ulkas? Ila aniifa wanettan. Kana sinjala dhokate. Carraa sinjala dhokate. Milkii sinjala dhokate. Fiixa baay'isa sinjala dhokate. Waaqayyo akka jedhama isini maani mulli sajadara. Saganatan aman yaadoo. Macaafa ni rasa baay'ee gurraachota baay'ee ajjeesee awwaalee hadhayyuu jira. Boris hin jira, kana booddee hin jira. Ol qabata keenyatti. Macaafa qulqulluu gaazexaa qootee jiraanii macaafa qulqulluu ergaa guddaa qaba, humna guddaa qaba, kaawanii guddaa qaba. Kan nuti nafsiisu afurichatti nuti nafsiisaa jira. Ilaawaa dhiyoo akkana kana booddee kanas jala baratee ifa qabda. Kana booddee namoota baay'eetu karaa agarsiifta jira. Sagalee guddaa dubbanuu kan seetan gaafdee nuti. Ani ifa sagalee guddaa. Ati maali? Ati maali? Ati maali? Ati maali? Ati maali? Ati maali? Yang bukan keesa jiru qaba. Ati ifa jedhaani. Ati maali? Inni gara biraa ifti abdii namaaf kenna. Ifti maal kenna? Maal jedhama? Namni ifa keessa deemu itti dukkana. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Namni ifa qabu warra dukkana keessa jirantu isa barbaada. Ani ifa qaba. Jedha. 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 Dubbiin Waaqayyoo murtoo keenya nu qajeelcha. Haleluuyaa. Karaa keenya nu barsiisa. Yeroo rakkoo keessatti abdii nuuf kenna. Dubbii Waaqayyoo maal jedha? Macaafa Faarfannaa 19:9 dubbiin kee miila koof ibsaa karaa koo irrattis in ifadha. Maal godha? Dubbii Waaqayyoo maal? Karaa koo irrattu. Kanaan booddee mi'i kaa'uu isa kana miti. Warra mantan ija keessan hoodii kana miti. Ija keessan hoodii kana miti kan isin eebbatti narkitan. Eeba dhaggeeffadhaa Waaqayyo akka jedhe miila keef ani ibsaan ta'a jedhe.